Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan jirtu baga jiraattanii walitti dachaanii jirra amma appilikeeshiniin baay'een rakkistee jirti. Namuu shabakaa bilaashaa itti fayyadamee bare maallaqa illee itti guutuddeetuma namoo baay'een akkasittiin ta'atiin rakkataatiin jira. Kanaaf iyyuu isinittiin dheeressu appilikeeshinii isiidhuma duriinii sana hojjetaa jirti jechaadha. Isii manuu qabnu jecha kun isii kana baada VPN kan jettu kana jechuudha. Bifa geeddaratti dhufte malee fuula jawwaala keessan irraa gubdanii jechaadha. Gadi buufattani isa booddee update gootu bakka isiniif daladdi jechaadha. Amma naaf sirriitti na daladdee jirti jechaadha. Mee keessa gallee ilaallu. Anaaf kun akkasitti dalagaa jirti jechaadha. Irraa dhaabanii isin agarsiisa. Anaaf akkasitti dalagaa jirti. Yeroo isiniif dhuftu akkanatti isiniif hin dhufu. Akkanatti isiniif dhufti. Isin immoo kun asirra keewwattu jechuudha. Zen free Saudi kan jedhu dhumarratti kan jiru kanarra keewwattu jechaadha. Achi booddee isa gararraa kanallee isarra keewwattu jechuudha. Isii kanas isiniif daladdi jechaadha. Hunda keessaniif iyyuu. Mee inni keessatti goone walumaan ilaalla. Update yoo gootan malee immoo kana isiniif fiddu jechaadha. Kuno in daladdi jechaadha. Kanaafiyyuu sheer waliif godhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Galatooma hundi keessaniyyuu.